بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة تكينيا أكم جرت مغرب مياراتي لزنجه وأننا رد بچو عبدهم واي حيدي يوكا إيغا لبو أجل يوكا أمو إيغا باتي كان دبارتو تكينيا تربو يجولا كان واني دبچو برباچزي وربي نما بيسيدا قولي مغويا إيغا كناتو إيغا سدي إجرا جران إيغا سدي إنجرو كان كيسا kan salaachisu jira kan hin salaachifne jira jechuudha lama hin salaachisu takkammoonni salaachisa kana addaan baafachuun dubartoota keenya irratti dirqama waajiba waan rabbiin gore raasi gaafa tokko jala deemtee qorattee hordofuu sirra jiraataa jechuudha akkuma dhiiga haydii kan dhufu jira kan baatii irraa dhufu jechuudha kan haydii hin taane kan haydii fakkaatu kan dubartoonni illee mana haakimii dhaqantu jira alaamaalee jira jechuudha alaamaalee kamii akkamiitiin beekuu dandeenya isa jiru jechuudha dhiiga dhukkubaa jedhaniin subhaanallah dhiiga dhukkubaa kan shayxaanni keessa diru jechuudha gadameessaa keessa kan diru shayxaanni jechuudha shayxaanni aduwwii keenya akkuma beekamu akkuma dheengate dubbannetti jechuudha kanaaf wanni nurraa barbaachisu waan kana adda baafatuu qabdanii wanni arra dubbataa jirru kuni waa'ee haydii yookaan laguu yookaan immoo xurii illee ni jedhanii dhiiga baatii jechuudha kutaa tokkoffaa qabannee jirra jechuudha kutaa tokkoffaa qabannee jirra gabaabsinee akka isinii galuuf isinii dubbanna inshaallahu walumaa galatti gaa osoo gara sagantaatti hin seenne dhiinni sadii tokko dhiiga da'umsaa haga guyyaa 40 takka dubartoonni keenya taa'uu qaban jechuudha ibaadaarra dhiiga da'umsaa haga dhiinni irraa dhaabbatu yoo dhiinni dhaabbate immoo salaatu qabanii gaaliban akka irra guddaatti akka aadaatti immoo 40 gaditti hin dhaabbatu jechuudha tokko kalamaffaa immoo dhiiga haydii kasadaffaa immoo dhiiga dhukkubaati dhiiga dhukkubaa jechuun diimaa ta'uu beekuu qabna diimaa dhiiguma kaan fakkaata santaanaan salaatuun sirratti dirqama dhiiga dhukkubaa ammaasis kan dubbanne dhiiga haydii ka jenne dhiinni haydii kun gurraacha jechuudha gurraacha ni ajaawa akka ulamaa'in arraan tanaa jedhanitti dhiyoon tanaa jedhanitti jibrii wayii bakka san keessa keessee ilaaluu qabdii jedhan gurraacha moo diimaadha alaamaa takka kan ittiin beekan jechuudha kanaaf dhiinni haydiidha gurraacha akka ulamaa'in jedhanitti damun aswadun dhiiga gurraacha muntinnun ni ajaawa yakhruju min qa'ri rahimil mar'ati walakka gadameessa dhalaa keessaa kan bahuudha في سن بلوغها غالبا في سن بلوغها جزيسين بالوك لكبدي يوكاو مو بلوغا جيسي بكا شمرين تكو اتئيروما جيسو تيجودا ديراو جانلين بكا ديري اتمناما ارقسان جيجودا دوبرتين لين اكسوما ديني حيدين لين درقبكما يسي مولي سيجودا بكا زيني درقب جيسا تاتوتي كنا أدبا غني بيكوتو نورا برفاكي ساجد جودا ajaa'u baannaan dhiiga haydiiti ammallee gurraacha'u baannaan dhiiga haydiiti dhiinni haydii kun ammaasis furdaadha kana jechuudha laamaa sadan kanaan beekuudha qabna jechuudha kanaaf dhiiga dhukkubaatiin salaata dhiisuu hin qabnu gana sagantaa kana inshaallahu kutaa lammaffaa yookaan sadaffaa keessatti dhiyaatunis ni malaa jechuudha كنافو حيدي جزيرة ما يجودا حاضت نيات يجودا حاضت هندين يجاي وقا أصليتي حاضا يجون ياي يجودا حاض الوادي يجرمني حاض الوادي إذا زال وقوين نياي بشان دنگلي حاضا حيدي يجون دنگلا يجودا أكسم يجودا إن اللي دنگلا هذا أكرجما ربي جل صلى الله عليه وسلم دبرتوتا إلمان آدم رتي بري فمجرى حيدين جلن كما بدا مجرى جلن أين رأبو هندندو تك تك تاتي يوكا آنا تك كيدت يوكا بدنا تك كيدت تك أرجم كنا كذي سيوس آدم يجودا كنا وهو حيد يجون وهو مكتوب على بنات آدم إلمان آدم دبرتوتا آدم رتي كربي مرتسد منذ خلقهن الله غافا إسان أمسن يجودا إلى يومنا هذا عند بيار رانتنا
وإلى يوم القيامة أنقب يا قيامات اللي حيدين قوام بدومتي وأن أنقب يا قيامات اللي أرقموا داتا وجدتنا أنقب قيامات هم بدو حيدين وجدتنا مالي كناف وأن دركماتك جدتنا والله أعلم أكنا جني ربي تبيها قروا ونيمة بودا زمنا بوداني لأبتا ونجامل لين نجروا كنا بوسو ديني برا أكنت كرا تنقل ديني كلهم كن سلا دبرتون نمي تمتتري قروا هنگا بيديو حيدين الرايا اللي دبرتون تنمي دمن قروا موني لافني ويتا ديني سنر رجلو لافني تربيتو دي لافن مالي بربي دركما الرخائي dubartoota irraa guyyaa torba baatii irraa guyyaa torba yookaan guyyaa ja'a kan ba'udha jechuudha. Gaalibitti akka herra guddaa dubartoota addunyaa kanarra jiranitti ji'a keessaa yookaan baatii keessaa guyyaa torba yookaan guyyaa ja'a jechuudha. Guyyaan isaan qulqullinaan tahan guyyaa meeqa? Guyyaa 23 jechuudha. Gaafa guyyaa ja'a irraa yaa'e immoo guyyaa 20 guyyaa 24 jechuudha. Kan jarri qulqullinaan ta'an ji'a keessa. Garuu amma yeroo ammaan kana lilmeelee adda addaa diddirataniituma haydiin kun taa'ee gaafa achii ka'e immoo itti dalgiseetuma irraa yaa'ee irraa hin dhaabbatu kunis dhuma jira jechuudha. Gaalibitti immoo guyyaa ja'a fi torba jechuudha akka irra guddaatti. Garuu kan guyyaa kudhan ga'ullee ni jira akka aadaatti aadaan dubartiin qabdu yoo duraan guyyaa sadii kan dhufu ta'e guyyaa sadii qofa kan irra turu yoo ta'e deddeebi'ee guyyuma sadii qofa irra tura yoo nagaa ta'e jechuudha. Yoommoo nagummaa irraa ce'ee gara dhiiga dhukkubaatti ol kute hatta baatii takkaawwa irra turuu ni danda'a jechuudha duuba. Akkasitti adda baafachuudha qabu jechuudha. Alaamaan afuraffaadha akka doktoronni zamana ammaa kun jedhaa jiranitti doktoronni zamana keenyaa kun akka jedhanitti alaamaan afuraffaa jedhan dhiinni kun walitti goggoguu hin danda'u jedhan. Dhiinni ilma namaa akkuma beekamu gaa wayituma namarraa dhangalee gizee gajarri isaa muruu namni isaa haa waraanu gizee irraa yaa'e ammuma bahee ammuma goggoga. Kanaafuu dhiinni haydiidha jedhan doktoronni zamana ammaa kun hin goggoguu dhangalaa'ee ta'a jedhan. Maaliif akkas ta'e dhiiroo achumaa keessatti dura haydiin kun goggogee ka'eeti akkuma awwala baheen goggogee ka'ee immoo dhangala'aa ta'ee gadi yaa'a. Kanaaf deebi'ee si'a lama hin goggoguu jechuudha. Kanaaf goggoguus didhanidha jechuudha. Gaalibitti immoo hin goggoguu jechuudha. Egaa barnoonni har'aan tanaa kana fakkaataa kutaa lammaffaatiin inshaallah walitti deebinaa. Barnoota kana immoo laayik koommentii nu godhaa isiniin jenna namarraa fayyadamtuu rabbi haa godhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.